malata 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 ne malata malta furata suko 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 malta furata Echa senure injira gedinatti bosse turte malangada sindandenya karamina si fuda turere gifti kiya langada ga gubadde kodeko jalanya tani kodeko jalanya naga cannaga waqesini fafaaju takkum jirtu naga keessani ani jira galata waaqayyosin injeda kalim idoon kan laksirratti baay'een keessa maal taateen aan jettani miilaari keessa miila rifaatu keessa waan an jiruuf illee maasini deebisuu hin dandeenye obboleetti kiyyatu erga dhuftee Dubaay kana jeejaadhaan illee erga dhufee naannoo ji'a torba Dubaay kana keessa jira baay'ee madaamonni natti zaatuttee turtee bilbilallee biirootirraa fudhatee ture baay'ee rakkina keessa jiratte yeroo tokko naa dawwaluu ishiin beeka isaan booda onlaayinii irra jirtu bilbilan ittiin argadhu dhabee amma aduu jimaata mana madaamitti ajjeesee jiru kaan ofiif ajjeeste jedhu aduu jimaata Dubaay keessatti boqatte siin jedha ummata Oromoo na bukkee dhaabadha reeffishee amma imbaasii jira nama gochuu hin danda'u ofii kiyyaafiyyuu kanan jiru gola namaa keessa waanan godhabee tanan goodee godhabe furmaata naaf laadha ni waanan jedhan qabu. Hordoftoota kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatanillee nagaa lafa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Egaa kanatti aansuuni akkuma sagalee obboleettii keenya kanaa dhaggeeffachaa jirtanitti dhugaa dubbachuuf duuti maatii ofii baay'ee nama gubaa keessattuu duuti biyya ormaa mana ormaa keessa taa'anii du'a haadhoo dhufii arguu jechuun baay'ee hagam akka ulfaatu baay'een keessaniif ifaa ajeetii yaada. Egaa akkuma isheerraa dhageessanitti obboleettiin kuni zimmi jetteetuma bo'aa turte jechuudha. Hin dubbattu callistee TikTok irratti numa boossi ani rakkoon ishee maal akka ta'e illee hin beekun ture duraa jechuudha. Garuu guyyaa har'aa immoo ijoolleen koomentii irratti maali rakkoon kee mucayyoon duutee obboleettii keeti moo jedhanii yeroo isaan ishee gaafatanii eeyyeen obboleettii kiyyadha isheen ji'a 6 fixxee anummoo kunoo ji'a 7 fixeen jirama erga Dubaay deemteeti jechuudha. Dubaay keessatti obboleettiin ishee akkuma beekamu gizee dura isheetti dawwalattee himattee jirti rakkoo guddaa mana kana keessatti rakkoo guddaatu naquunnamaa jira jettee obboleettiitti himattee jirti. Egaa biyya ormaa keessatti dhugaadha. Otoo rakkina dhiisee wanti dhufe nama qaqqabuun baay'ee ulfaataadha. Namoota dhiirota warreen bakkee sagalee qaban yoo ta'e malee obboleettii ofiitti yoo himatan qofa furmaanni namaan ta'u. Keessattuu immoo akkuma jettu akkuma sagalee ishee keessatti dhageessanillee bilbilli irraa fuudhamee jira. Biiroo irraa fuudheette dhugaa dhala han akka biiroo kana ajjeesee nama owwaaluu hin jiru jechuudha. Biiroo yeroo baay'ee jechuudha gaafa achitti hanga birrii isaa si harkaa fudhatutti hanga geessee harka madaamii si galchutti isa kaan waan ati nyaatu waan ati dhugdu addadha jedheetiin goyyomsa jechuudha. Waan isaan nyaachisan garuu dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaa kaaseetiin jira. Ijoolleen viidiyoo isaa erganii jiru jechuudha waan biiroo keessatti nyaachaa jiran. Akkasumallee immoo jechuudha gaafa aqan bilbilli akka garaa keetti siif kennama rakkoon tokkittee yoo sirra geessellee hatattamaan si bira geenya jedhaniitiin gootumsanii yookiin immoo jajjabeessaniitu gara mana madaamitti ergu jechuudha. Keessa darbeetu immoo bilbila harkaa fuudhu ilaala. Ani asaan jee biiroon bilbila harkaa fuudhe. Bilbila erga harkaa fuudheeti namni tokko gaafa rakkate, namni tokko gaafa cinqame, namni tokko gaafa lubbuu isaatti gara dhufu maal haa gootumoo afaaniin gadaa baatee haa iyyatattu jedhanii moo akka namni kamiyyuu bilbilaan himatatu ni beeku. Maal gochuu bilbila harkaa fuudhan? Maaliif bilbila harkaa fuudhu? Biiroon kuni han ishee ajjeesan ishee nyaate biiroo kana je'ee yaada. Maaliif otoo mucayyoon kun bilbila qabaatteetti ta'ee yeroo itti rakkoon ishee irra ga'u sana akkuma obboleettii isheetti himte kana bilbilattee biiroolee maal qabammoo biirooma jedhama maqaamatu biiroodha malee biiroon amma faayidaa tokko illee hin qabu. Dhugaa dubbachuuf ijoollee meeqa ji'a 3 dabartee dhimma guddaa eegee achuma taa'e jedhanii ijoollee meeqa baasanii ijoolleen meeqatti bilbilanii madaamiin meeqatti bilbiltee sirraan fuudhan jedhan illee jiru jechuudha. Madaamiin kootu narraa fuudhi yookiin ani barbaadu yookiin gadi baaseen ishee gata kootuutiin narraa fuudhe yeroo jedhan yerootti didan baay'ee isaanii jira jechuudha. Biiroo umta ofiisaatii itti
gaafatamummaa mataasaa fudhatee birrii hammana hin jenne fudhatee harkaa fidee asitti mana madaamii gashee irraa caallisaa jira jechuudha. Ijoollee meeqa deebisaa jira. Hamma daamiin geessitee balbala biiroo buuftellee jechuudha. Kiristoosii ijoolleen badan keessa ijoolleen lama badanii jiru amma jechuudha. Ijoolleen lama iddoon buutee isaanii abamee jira. Saawudii keessatti geessanii balbalatti gatan jechuudha. Madaamiin hin barbaadu kootu narraa fudhannan dide. Didanii warrumti fidan jechuudha. Gaafa isaan didanii madaamni achumatti ishee gattee sokkite. Lamaan isaaniitu jechuudha. Achumatti gattee sokkite. Gaafa nu fuudhanoo gaafa nu fidanoo itti gaafatamummaa mataa keenya baana jedhanii nu fidan. Garuu immoo gaafa rakkoon akka kanaa namarra gahu hamma gaafa lubbuun namaa ba'utti. Har'a kunoo imbaasii jira reeffi jette. Reeffi mucayyoo kana. Dhugumaadha obboleettiin kuni rakkoon akka isheerra jiru himattee jirti. Maaliif of ajjeestire yookiin dhugumaadha gaafa rakkoon tokko namatti cannaqu namni waan godhu gaafa dhabu sodaarraa kan ka'e of ajjeesuu danda'a. Akkasuma immoo ajjeesuus danda'u. Maaliif namni arguu hin jiru. Biiroon hin hordofu firaan qabdu maal of biraan qabdu. Maalumaaf iyyuu obboleettii keenya lubbuun ishee darbee Waaqayyoo warra jannataa ishee haa taasisu. Obboleettii boo'aa jirtu kan ammoo biyya ormaa keessatti jajjabina ishee haa kennu. Obboleewwan kiyya isin immoo jechuudha akkuma beekamu akkuma baratame sagalee walii taanee namoota akkasii rakkoon isaanirra gahu namoota sagaleen isaanii dhaga'amuu hin dandeenyee fi namni tokko namni lama yoo sagalee ta'e dhugaa dubbachuuf amma yoo asirra iyyan wanti bu'amu wanti ta'amu tokkollee hin jiru ifumaa iyyuu malee jiru garuu wanti akka nama sagalee namaa ta'uu nama oolchu hin jiru. Kun akkuma eengadda mucayyoon tokko Saa'udii keessatti maaloo ani du'uuf jettee akka hin taane iyyatattee kunoo lubbuun ooltee jirti baatee jirti jechuudha. Roobii baate. Gaafa roobii baate mucaan kun lubbuu ishee oolchattee jirti jechuudha. Oolchuu lubbuu nama tokko oolchuu jechuun waan qalbii miti jechuudha. Kanaafuu egaa immoo isheen kun immoo lubbuun dabartee jirti. Egaa lubbuun ishee darbeeti immoo egaa maatiin ishee immoo erga jiraa ishee dhabanii du'aa ishee illee argatanii biyyoo irra buufachuun dirqama Oromummaa dirqama lammummaa keenya waan ta'eef dirqama nuti bahuu dandeenyu waan qabnuun bira dhaabbannee hanga dandeenyuun jechuudha. Yoo dandeenye maallaqaan yoo dadhabne sagalee taanee fi obboleettii kana immoo gargaarreetiin jechuudha. Reeffi isheetillee akka biyya galeetiin maatiin isheetillee irraa boqotanii namni maatiin isaa biyya ormaatti miidhame dhugaa dubbachuuf isa du'ee owwaalame sanarra isa jiruutu du'ee jedhama. Isa jiru sana isa taa'ee argaa jiru isa taa'ee agahaa jiru isa taa'ee ilaalaa jiru isa taa'ee har'amoo boru naa dhufti mucaan koo jedhee aggeeffatataa jirutu miidhama jechuudha. Dhugaadha waan baay'ee tokkoffaa dhala isaanii dhabanii waa hedduun miidhaman saayikolojiin isaaniillee ni miidhama. Annamaa hojjetattee nama taatee of jijjiirtee gaafa galtu isaan bara baraan jechuudha. Gaafa hannamaa argan boohaa gaddaa hafu jechuudha. Gadda namarraan cinnedha. Waaqayyoonni manaa nu baasee nu haa eegu. Hamaa nurraa qabu gooftaanii yaa'u wanti godhamuu hin jiru. Obboleettii kanaaf sagalee taanee hanga dandeenyu jechuudha. Ishee bukkee dhaabbannee waan dandeenyuun sagalee taanee reeffa obboleettii isheetillee haa galchinuu fi isiniin jechuun barbaada. Intuffatina hiriyoota keessaniif sheer godhaatii wal biraan geessisaa jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisti mana ormaa keessa teesse imimmaa ishee yeroo amma kana buustu bakka fayyaan ofiiyyuu mana ormaa keessatti tabjii fayyaamti ofiiyyuu tabjii raatuudha jechuudha. Mana namaa keessatti akka garaa ofii dubbatachuun hin jiru akka garaa ofiillee sagalee ofii ol qabatanii boo'atuunillee boo'uunillee gadduunillee hin jiru. Jara biratti duuti namaa hamba du'a sareen ga'u jechuudha. Haga du'a sareen ga'u. Baay'een keessan argitaniitu haga du'a sareettiin ilaalanii yoo nama dhukkubees yoo du'anis yoo waa tokko ta'e waliin gaddan jechuudha. Rabbi rahama tahaa godhu jedhaniituma sirraa usu malee sifaana gadduu sifaana boo'uu yookiin immoo si jajjabeessuu hin dhaqani jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo ishee jajjabeessuu jenna. Sin immoo sagalee ta'aa fi namni waan qabdan irratti jechuudha. Wayi feesbuukii qabaattanii wayi imoo qabaattanii waan barbaadan irrattu sheer godhaati obboleettii kana biraan dhaabadhaa eeyyama Waaqayyoon Rabbiif jecha siniin jechuun barbaada. Turtii gaarii.